Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha rawantiin isinii qabadhee dhufe gammachuun isinii dhufe jechuudha. Isinillee bakka gammaddanii bakka walumaan gammanne jechuudha. Gammachuun kees maali yoo jettanii dhugaa rabbii baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Intalli suni anatu caala utuma jettu. Akkuma dura siniin jedhee jechuudha. Akkuma duratti siniin jedhee ishiin hin argine amma otomaatiin seeniin argitee dhumaa fi jaaladhi jettee namicha manadhaatii baaste malee dhuguma seeteen illee siin jaaladhaa siifan du'a akkas jennaaniin ishiin immoo dhuguma seetee utaaltee manadhaatii baaste jechuudha. Birrishii gannattee isa baaste jechuudha. Dhugaa bakkuma argitee jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko gammadee jira jechuudha. Waan nuti taane argaa jirti jechuudha. Ishiin illee amma namatti torbama tokkollee otoo hin ga'ini kanuma nu godhaa ture sana ishiillee gochuu jalqabee jira jechuudha. Ishiin irrallee ga'uu jira jechuudha. Waan nurra ga'ellee ishiirrallee ga'uu jira jechuudha. Inni achi jiru manadhaa sana jiru isin malee ol jedhee nama laaluu nama tokkoyyuu laaluu ansi jaaladhaa siifin du'aa maal si godhaa waan akkasii jedhee sobaa jechuudha. Akkuma nutillee nu sobee nu fuudhe ishiillee akkasumatti birrii ishii gannaa qixee akkasitti dhugumaan nama ta'uu seetee nama jaalatu seetee akkuma dubbatu sana seeteetu manadhaa baastee jechuudha. Inni nama akkasii miti gattaa inni on jedhuuni jedhee viidiyoo waraabuuf ishiin dhugaan sana jechuudha. Inni hafteetu malee dhugaa miti wanta kun dhugaa miti jetteetu natti fakkaata. Ishiin immoo na aarsuudha yookiin na gubuudha jetteetu dhattee baastee jechuudha. Kun waan baafatteef argattee jirti akkuma isin viidiyoo irratti argitanii jechuudha. Akkasin isiniin jedhaa dhugaa rabbii baay'ee tokko gammade jechuudha. Ishiin na aarsuudha jettee na gubuudha jetteetu yookiin inni naafsisaa waan akkasii jetteetu dhattee baastee jechuudha. Ishiidhaaf jecha malee wanti nagaa hin jiru jechuudha. Baastee dhiisteellee wanti nagaa hin jiru jechuudha. Kanarra ga'ee ishiirra hin gahin jedhee ishii gorsuu tureyyuu malee ishiin immoo waan biraatti fudhattee jechuudha. Kanaafuu qammastuu jechuudha. Kun rabbiin nu qammasiisaa jira. Baay'ee tokko garaana qabbanaa'e jechuudha. Maaliif namni tokko too ibiddatti hin deemini irraa deebi'i jedhanii yoo itti deeme waan tokkoyyuu namatti hin dhagahamu jechuudha. Waan tokko nama naarsu jechuudha. Kanaafuu ishii osumatti immoo otuma gorsu innan viidiyoo waraabotuman lakkee ajiirraa dhaabadhaa akkas wajjin waan hin ta'inaa ajiin nama akkasiitii jedhee otoon isii gorsu jechuudha. Deemteetti dirmite waan ta'eef nan galchu jechuudha. Waan tokko natti hin dhagahamu jechuudha. Gammachuun natti dhagahama malee waan tokkollee natti hin dhagahamu jechuudha. Akkasin isiniin jedhaan baay'ee tokko gammachuu waan natti dhagahamee fi gammachuu kiyya isinitti ibsachuu dhufe jechuudha. Akkuma nu godhu sana ishii godhaa jira jechuudha. Ishiin hojii deemnaani ishiin manaa baanaan dubartii biraa gara manaatti ol fidatee akkuma na godhaa ture sana ishiillee kun otuma torbee tokko hin gahiin otuma hammamuun turiin baatu tokkollee hin turiin akkasin isiniin jedhaa. Ishiin hojii yeroo deemte inni akkuma ishiin deemteen ishiin bakka hojii deemteetti yoo jedhee dubartii biraa akkuma barnoota isaa jechuudha akkuma barate ol fidatee jechuudha. Ishiin immoo innaa hojii irraa dhuftu isaanuma mana jiru isaanuma waliin taa'u irra geesse jechuudha. Kun ammallee qammastee jirti jechuudha. Akkasin isiniin jedhaa dhugaa rabbii baay'ee tokko kolfee innaan viidiyoo isaan ilaalee viidiyoo amma dhumaatti ilaalee tan baay'ee tokko qopuma koo akka nama maraate jechuudha. Akkuma nama maraate kolfaa deema jechuudha. Maaliif baay'ee tokko desna jedhee jechuudha. Otoon ishiitti waan irra buuteef baay'ee tokko desna jedhe baay'ee tokko natti tolee erga sa'aatii torbaa namittiin sa'aatii torbaan isa bira dhuftee hanga sa'aatii 10 isuma bira jirti jechuudha. Namni otoo dubartiin mana jiraatte illee buna danfistii waan tokko waliin haasa'anii akkasii dhiirri jaarsa ishii miti wayi waan tokko ishii miti sa'a torbaan dhattee dhiira biraa amma sa'a 10 maal gootiin isiniin jedhaa. Isin akkam jettu dubartiin tokko dhiira bira dhattee sa'a torbaan bira dhattee amma sa'a 10 maal isa biraa gooti yoollee jaartii isaa barbaade dhattee jaartiin isaa argin jiraanneeti kalas deebi'uudha malee amma sa'a kana sa'a 3 muluu maal waliin godhani. Kanaafuu akkasin isiniin jedhaa jechuudha. Baaltoo ofirraan qabdu isinillee akkuma isin argitanii baaltoo ofirraan qabdu jechuudha. Namni tokko baaltoo keessummaa yoo dhaqee baaltoo baafatee hin taa'u shiitumaan taa'aa jirti akkuma isin argitanii jechuudha. Uffata ofirraa baasee hin taa'u jechuudha. Inni yoo barbaade piraankiidha piraankiin si godhaa jedhaani wanta kan jalqabamuun piraankiidhumaan jalqabamaa jechuudha. Piraankii irraa ka'ee gara jaartiitti
sifkachaa deema jechuudha xiqqoon piraankiidha osoo jedhuuni yookiin immoo shaayii nuu danfisuuf ofirraa baastee waan tokko gochuuf ofirraa baastee jedhee booda gara jaartiitti fidataa jechuudha. Atillee viidiyoo kana yoo argite asuma dhaggeeffadhuun siin jedha piraankiidha siin jedhe akka waan biraa siin goone siin jedha booda jaartiidha jedhe akkasirratti hin fidanne siin jedha inni piraankumaa sirratti jalqaba hammumaan kun sirratti jalqabe otoo torbee tokkollee hin ga'ini gabbaasteellee galata uumii waan tokko soo siin hin jedhiini sirratti jalqabee jira jechuudha kun dubartoota ol fidachuu jalqabe kun ganaadhaan siin jedha ganaan maqa qayyaree akkuma uffata qayyaratu qayyaree mana sii fiduu jalqaba kanaafu inni akkasi godhe waan tokko naarini jechuudha maaliif duraan dursee waan sitti meefi waan tokkoyyuu sitti hin dhagaamii waan tokkoyyuu hin naarini siin jedha maaliif sitti meera waan ta'eef durallee otuman sitti moo dhattee baastee kanaafu ammallee sitti maadhuman jiran siin jedha akkasiin siin jedha namoonni baay'een immoo waa'ee hajjii maaltu si galchee erga hajjiin jaalannee maal si galchee waa'ee isaanii maaltu si galchee warroonni naan jettanii maaliif dubartii wallaaltuudha waan ta'eef ishiinis dubartii akka kiyyaate anillee akkuma ishii kananii duratti seenee jechuudha anillee dura otoo nama akka ishii kanan xiqqoodhuma na gorse ittiin seenuu iyyuu ishii immoo osoo man gorsootuman itti immoo tuffii namaa tuffii kiyya itti seente jechuudha kanaafu namoonni biraallee kanuma akka kiyyaaf kanuma akka ishii yoo jiraatanii akka irraa of qusatanii siniin jedha amma warroomti bira dhaqaa jiran kunillee warroomti otoo inni jaartii qaba beekanuu bira dhaqaa jiranuu isinummaan urrumaa dhaabadhaan siniin jedha urrumaa of eegan siniin jedha hajji kana akkuma argaa isaati kanan se'iinaatiin siniin jedha akkuma furdinisa kana ilaaltanii ittiin fiigiinaati xiqqoo urrumaa siqaatii warra duraarraa hubadhaan isiniin jedha akkasiin isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf ishiin birrii ishee amma kanaatti dhangalaastee birrii amma kanaatti baastee isa baastee jechuudha akkuma nama isaa ta'uu ishii ta'uu tokko akkuma nama ishii ta'uu tokko baastee jechuudha ammoo gaabbiin itti dhagahamuunillee silaa galatoomii habiibti kiyyaa jedhee kan teessisee taa'iti nyaadhu dura hojjechaa turteetta birrii kee kana hojjedhee sii deebisaa galata narraa qabdaa kan jechuun ni qabu ganaa dubartoota manatti irraa fidaa jechuudha ishee hojii ergee gana dubartoota akkuma na godhuu sana jechuudha akkuma na gochaa ture sana ishiillee ammumaan jalqabee jiran isiniin jedha otuma bakka otuma achillee wajjin siqee jalqabee jira jechuudha otoo dhumallee innaa fuudhu sana innaa yoo namshi mana hidhaa bira dhaqxu anatu si teessisee si nyaachisaa akkuma warra duraatiin inni taa'e jannatu kanatti teessisee si nyaachisaa ati yoon bahe waan tokkoon hojjettu manattillee galtee waan tokkollee hojjettu manallee si xaragaa nyaatallee si godhaa akkuma jejjedhaan ni ture sana ishii kanaanis akkanuma jedhee fuudhee natti fakkaata ishiin immoo dhuguma seeteetu butamtee birrii ishiitti naqxee baasteen isiniin jedha akkuma isin argitanii fiddee mana keewwatte mana kireessitee fi waan hunda bibbittee meeshaa birriin kun bilaasha miti kan dhufe jechuudha dadhabbii ishiitiin dafqa ishiitiin dhufe kanaafuu silaa galatamu jechuun qabaayyuun isiniin jedha silaa galata namaa akkanatti balleessuun qabu akkanatti deebisuuf hin qabu galata namaan isiniin jedha inni immoo galata namaa kun akkanatti namaa deebisa hajjiin galatan beeku hajjiin akka sareetii yeroo isiniin jedhu dhugaan seetanii jechuudha. galanna hajjii kanan namaa deebi'a jechuudha warroonni amma hajjiin naa ta'a ishiirraa fudhadha jettanii bira daddaxxanii sunillee hajjiin galan isaa akkuma ishii godhe kana sin godha jechuudha akkuma mana ishii dhaxxan sana mana isaa sin fidate sana boodallee innillee akkasuma manuma sana sin fidaa jechuudha kanaafuu dubartii taatanii dubartii irratti wanni hin je'inaati irraa dhaabaddan isiniin jedha isaa yoo wal jaalatanii kalaas wal jaalatanii wal fuudhanii kalaas jiruu namaa keessaa ba'a warroonni akkasiin isiniin jedha akkasiin jedha jechuudha dubartii daraartuun sun immoo Mustafaadhaan sin jaaladha sittin heerumotuma jettuun kunoo deebitee ajjii jala akkuma duraa sanatti deebitee jala deddeemaa jirti jechuudha durallee ajjii dura otoo mana hidhaan seenin nanillee uuman beeka akkanuma jala deddeemaa turte jechuudha mana ishii fa'aatti waammattee akkasitti waliin turaniin isiniin jedha ammallee akkasumatti deebitee otoo Mustafaan sin jaaladha sin fuudha jedhuuni amma deebitee immoo ajjiitu naa caalattee ajjii jala deddeemaa jirti jechuudha namni tokko waan barate innisu jechuudha Mustafaan nama aansun immoo durallee siif hin taatu namittiin kun siin taatu kan biraa laalladhuuti kan biraa fuudhi jenna naa taate akkamitti naan taatu immoo nama garaa qabdi jennaan waan tokkoyyuu garaan qabdu jedhee na amansiise jechuudha erga abbaan jaalate kan maal gochuu danda'a jeetan isas dhiise jechuudha maaliif natti dabde jennaan jedha jeetan erga naa ta'e jeeti bakka
fuudhi jeeni anamma waan nagalchi jeeni mana kiimitillee waan arge fidee jennaan bakka akka barbaade jedhanii anillee dhiifama godheefi namittillee dhiifama godheefi Mustafaallee dhiifama godheefi karas wal fuudha erga sii taateetiif fuudhi nan galchu bakka abbaan tokko erga naa taate jedhee filannoo isaati waan ta'eef ana wanti nagalchu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana yoo Mustafaan arge ana akkamuma ja'an jedha bakka ishii qaaneffadhe jechuudha isaan sitti neeruma jecha kana bira dhaqaa fireendi ishii dura bira dhaqaa akkamitti isatti heerumuu deemte jechuudha bakka Mustafaan viidiyoo kana yoo arge hin fuudhamu namitti kana in isamoo akkamuma godhan na dhibee jechuudha intala kana akkuma dura gorse sana bakka dura waan baay'eetti meera Mustafaati waan baay'ee irratti argeera namitti kana kanaafuu waan baay'eetti meeranni garuu narraa fudhachuu didee jechuudha ishiin akkasumiti ishiin nama gaariidha waan akkasii namni sobaa dubbii nama fudhatinaan jedhee ishii bakka jedhetani ani garuu waanuma qabatamaan isatti muture innimmoo dhugaan seenee jechuudha kanaafuu amma viidiyoo kana yoo arge waan inni jedhu isatu beekaa jechuudha akkasinis niin jedha namitti kana yaaddeetu yoo na jettanillee namitti kana yaadee miti jechuudha namitti kana maaliif hin yaadneef dura waan dhageessotootti seenteef waan amma galchuun hin danda'amu jechuudha galiin hin danda'amumma deebitee waan gootetti gaabbuu malee amma wanti ishiin gootu hin jiru jechuudha waan seente keessa seenteetti waan ta'eef Oma gochuun hin danda'amu jechuudha saati kana booda waan tokkoyyuu gochuu hin danda'amu akkuma nu godhe ishii gochuu malee waan tokkoyyuu murteen qabdu jechuudha yoo barbaadenni saati kanatti siriitti godhatee dhamaasee jira jechuudha akkuma na gochaa ture sana ishiis gochuu danda'a jechuudha ishiis yoo godhuu isaan oolu kanaafuu waan qabde irra xaragee amma harka duwwaan bisee akkasitti ishii biraa deema malee kan biraa faana deema malee maaliif kana hunda dubbatta warra naan jettan immoo warra kaaniif dhaamsa haa ta'u je'anii warra ajjii feenaa ajjii barbaadna warra jettaniif ishiin itti seente baqaatti seente isin immoo itti seeniina ajjiin akkasii jedheen isin gorsa malee ishiirra baqa dhimma ishiitiin isiniin jedha ishee waan kalas galchiin hin jiru isiniin jedha gaabbuu ishee malee waan tokko wanti gootu waan hin jirreef ishiin baqa warri kaan immoo irraa dhaabbadhaan isiniin jedha. Viidiyoo duraa yoo argitanii jirtanii viidiyoo isaanii dura gadhiisan tokko yoo argitanii jirtanii ati teessee nyaattaa ati akkam waan tokko yuun hojjetu sarratanyaallee si qaxaree maalillee si godhee miila kee warra keessa wattee teessee nyaachuu bichaadha jedhaani kuno sarratanyaansaa kanaa jechuudha sarratanyaansaa dubartii biraa irratti fiduudha jechuudha kana ji kanan isiniin jedha warroonni sarratanyaansii fidaa ati teessee nyaattaa makiinaa qabaa fuuqii qabaa mana qaba isiniin jedhu inni isin soba jechuudha isin kijiba saatiin hin bitamiin ani isiniin jedha kanaafuu ajjii irraa ofuma eeggadhaan isiniin jedha ajjii malee dhiirri biraa hin jira kanaafuu dhiirri biraa barbaadadha malee wanni ajjii keessan seeniin ani isiniin jedha ajjii biraa yoo seentani kalasini dhumatten isiniin jedha akkasiin isiniin jedha warri illee ni naaftinaan jettanii ani naafee miti osoo asitti sareen na funduratti nyaattee ani waan tokko wanti natti dhagahamu hin jiru jechuudha akkuma jiru kiyya balleesse jiruu nama biraan balleessinii jiruu dubartoota biraan balleessinii jedheen malee waan biraati miti jechuudha naafallee miti waan tokkoyyuu miti isiniin jedha akkasiin isiniin jedha waan tokkoyyuu naafee miti barumsuma warra kaan obbolootuma waan fi'aa ta'u warruma akka kiyyatti dirmanii irraa deebi'anii jedheen malee barumsaa ta'u malee waan biraati miti isiniin jedha waa'ee isaa ammayyuu dubbachuun dhiisuu jechuudha maaliif amma namoonni irraa baratanitti waa'ee ajjii kana dubbachuun dhiisuu jechuudha maal si galchi keessaa baay'ee warri naan jettanii keessan bahu jechuudha akkuma koo kana kan warra gowwoomsee warra ammallee nama baay'ee gowwoomsaa jira waan ta'eef aman dubbadha waa'ee isaa ammallee deddeebi'ee man dubbadhan isiniin jedha namooti tokko immoo kanuma akkatti salaalanii saawwanni ta'anii injiruun isiniin jedha kanaafuu irraa barumsa nama meeqa barumsa ta'an je'eetan yaada inshaallaa yoo arganii irraa of qabuu laata je'eetanii malee inaafaa miti isiniin jedha. Inaafaa miti kan hundina dubbachiisuun isiniin jedha dhiifama naa godha warroonni akkas naan jettanillee akkasiin isiniin jedha warroonni mana kiyyaa faaraa taatanii maatii naa ta'an isiniin jedha na jajjabeessaan isiniin jedha ajjii fi namitti kana bira kana dabarsitanii abdiin isinirraa qaban isiniin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.